Oduu gammachiisaa namoota magaalaa Finfinneef naannawaa ishee jiraatan maraaf macaafa faarfannaa 122 lakkoofsa 1 gara mana Waaqayyoo dhaqna yeroo anaan jedhanitti baay'ee natti tole guddaan gammades. Waldaan burqaa jireenyaa addunyaa konfiraansii hafuuraa guddaa bitootessa 26 hanga bitootessa 28 2017 qopheessitee jirti. Guyyichatti wangeelli sagalee mootummaa Waaqayyoo hin lallabama. Dhukkubsatootaafis hin kadhatama. Faarfannaan hin faarfatama. Hojiin diinaas hin diigama. Biyyaafis hin kadhatama. Guyyoota sagantaa kanaa jimaa sa'a 10 irraa eegalee sanbadduraa fi dilbata guyyaa guutuu qopheessitee waan jirtuuf irratti argamuun eebbifamoo sagantaa kana akka taatan waamicha isiniif goonee jirra. Hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee Hayilee Gaarment daandii Hacaaluu Hundeessaa irra Shaggar Daaboo biratti argamna. Konfiraansii guddaa hafuuraa kanarraa hafuun gonkumaayyuu hin danda'amu. Koottaa konfiraansii kana qoodadhaa. Odeeffannoo dabalataa bilbila asii gaditti argaa jirtan kanaan nu qunnama. Shaaloom. Yari konjige dura kenyatti gimbichi cabe dabarre nuti wanjannu dhabnu galata qabna gofta gudda kana hilille ol qaqqabna hilille qabna waaqayyo hilille qabna waaqayyo hilille